Ashama arkafuune daawwattootafi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jajjabaa yeroo amma qabannee isiniif dhiyaanneerra. Odeeffannoo keenya har'aatiin wbon harcaatota milishaa hedduu booji'uudhaan isa hafe dacheetti dabalu akkasumas artistoonni Oromoo hedduun bebbeekamoon jaalatamoon hawaasa biraa kabaja qaban guyyaa kaleessa artistoonni wbonaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een deemanii gaafatanii mallaqa gargaarsaaf barbaachisu laatufi dabalate Saudi Arabiyaattis rakkoon xiqqoon yookaan rakkoon onnee nama madeessu wayii kan uumame keessayyuu daa'ima umrii isaa baay'ee xiqqaa ta'e lubbuudhaan darbuu dabalatee odeeffannoolee garaagaraa kan isin biraan ga'u ta'a. Hamma xumura qophii keeyyatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jalqabaatiin wbon injifannoo ajaa'ibaa keessayyuu hinjille waan jedhu beektanii nama waa hinjille nama waan dhageenye milishaa sa'aadhuma amma yeroo ammaa kanatti mootummaan iyyuu harka ofii wborraa gabbuufattetti qawwee muka fakkaatu hidhattee wbo adamuudhaaf ganda keessa osoo deemtu wbon dacheetti isaan dabalee jira. Yaa milishaa lakkiin dhumin yaa milishaa lakki taa'ii osoo jennee iyyinu sa'a 24 hawaasa akka ajaa'ibaatti osoo gorsaa oollu dhayxee harka wbootti darbamte jechuudha. Isa oluttaale dacheetti dabalte isa harka kennate boojitee jirti jechuudha. Kana qabatamaan kan suuraa fi viidiyoo irratti argitan kana jechuudha sooshaal miidiyaa irratti akkasuma seensa suuraa kiyyaa kana irratti. So kanaaf namni ammallee taatee Oromoo taatee keessayyuu Oromootti wbotti quba qabde jireenyi kees badeera kaayyoos hin qabdu lubbuun kees yeroo dheeraa hin argatu jechuudha. Haqa jirutu kana wbon lakki ati Oromoodha kan ati natti darbaa jirtu timaatimiidha jedhee sin dhiisu ati itti darbataa deemtu rasaasa waan ta'eef rasaasa deebiin keessiif ta'a jechuudha. Oromummaan bakka kabajaatitti malee bakka dhukaasatitti hin jiruu jechuudha. Maaliif har'aati ibiddatti dhukaasa inni timaatimiin akkasi darbatu barbaadda hin danda'amu. Nama rasaasatti darbu rasaasatti darbitee deebii kennitaafi jechuudha. Kana irratti mootu milishaas ta'ee humni addaa poolisii Oromiyaa baay'ee miidhamtanii jirtan wboodhaan ofiif balatti of gattan qaba. Maal isiniif goona nuti isiniif boo'isuu hin dandeenyu. Ilmaan kee yatiima gootee hin deeminii maatii kee yatiima gootee hin deeminii yoo deemtee dirqamaan ergamtellee dhaqii harka kennadhuu dhaqiitii waamicha wboo fudhadhuu siin jennee jirra. Kan fudhate kanaaf biyyatti dabalamaa jira jechuudha. Kun haqa jiru. So wbootu kun ibidda isaa fayaa harkaan qabachuudha. Kanuman isinii dhaamaa jechuudha. Egaan tarkaanfii wboo haala bareedaa ajaa'ibaa kana jira jechuudha. Odeeffannoo biraatitti yoo isinii tare guyyaa kaleessaa artistoonni keenya keessayyuu namoonni bebbeekamoo ta'an Galaanaa Gaaromsaa, Andu'aalam Gosaa akkasumas immootu Ittiqaa Tafarii namoonni hedduun kanan maqaa isaanii hin yaamne Jaamboo Jootee dabalatee jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een artistoonni wboonaa haamilee toranii jajjabeessanii akka inni yaalamuufis gargaarsa dhuunfaa isaanii kan isaanirraa dirqame kennatanii jiranii jechuudha. Kanaaf artistoota biraa ta'ee namoonni addunyaa kanarra jirtan akka fakkeenya isaanii san fudhattanii gargaartaniif haala ajaa'ibsiisaa isiniif mijeessanii jiranii jechuudha jarri. Keessumaayyuu waa'een artistoonni wboonaa irratti namni fuulduree yookaan haalduree guddaadhaan deemetiniin gargaarsa fakkeenya guddaa ta'e Masarat dhaaba gaazexeessituu OMN kan turte fi akkasuma baay'ee nama dubartii jabduu biyya keessaa kan bara kanaa jedhamtee beekamtu Masarat dhaaban seenaa guddaa hojjettee seenaa ati hojjette kana irratti uummanni Oromootis cinaa dhaabbatee akka yaalamuuf haala mijeessuu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna jechuudha. Kun waan jajjabeeffamuu qabu. Inni biraa akkuma argitanitti biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkinni yeroodhaa gara yerootti haala ajaa'ibsiisaa ta'een keessayyuu waan onnee namaa tuqu takkatu jira. Ilmoo daa'ima xiqqoo cabsanii poolisii shorxaan manaa baasanii mana hidhatti darbanii daa'imti xiqqoon guyyaa kaleessa mana hidhaa keessatti lubbuu ofii dhabdee jechuudha. Haati sun maal akka taatu xiinxaluun isiniif haa galu yaa jara kenna. Mana hidhaa keessatti bakka dararaatti ilmoo xiqqoo yoo harkatti lubbuun baate isumaayyuu awwaalcha malee hangammaa teette sii galee kan awwaalamuu malee ilmoo ofiitiif teettee taaziyaa mana hidhaa keessatti dabarsuun sammuun nama maal akka ta'u ana osoo taatee jedhi yaade.
baay'ee tokko onnee nama madeessa baay'ee tokko nama cabsaa jechuudha dhugaa rabbititti onnee irraa nutti dhagaame waan mootummaan Saudi Arabiyaadhaan godhe hanga fedhe biyya isaa balleessinellee yoo deemne jechuudha mootummaa keessayyuu biyya musliimaa ta'e dararaa hangana ga'u osoo arguu irratti ilaalu kana rabbi biratti ol gaafachuu wayya nama biratti miti mootummaan Itoophiyaas dantaa kenna kan qabne addunyaan beeka ani mootummaa Itoophiyaa kanaa komachuun dhiise dantaa nuyi hin qabu nama nu fixuudhaaf kaayyoo qabu deemnee harka isaa eeggachuun waan ijaadamne yaa jara kenna yoo danda'ame iyyinee iyyisiifnee addunyaan akka sagalee taatee fi kulu akkuma Ameerikarra baatee yiteebsan iyyinee fi jara sana achi keessaa isaan baasuu qabna kanan taane taanan rakkoon keenya yeroodha gara yerootti kan hammaachaa deemaa jiru ta'uu asumarratti ol hubachiifnaa jechuudha rakkoon kanaa olii maali jara kenna ilmoo fi mana keessatti ajjeechan dhabu dhiyoo kanas akkas guyyaa guyyaadhaan ilmoo daa'ima xiqqoo sabiyyii waan beene cubbuu waan beene fuudhanii mana keessatti lubbuu isaanii yoo baatu garaan nama gubataa jechuudha kana fooyya'uu qaba sagalee oliif ta'a isiniin jee isiniif dhaama jechuudha dhumarratti daawwattoota hordoftoota keenya joornaalisti yookaan gaazexeessaa beekamaan cimaan yeroo ammaa kanatti guyyaa kaleessaa keessummaa ta'ee sarpiraayiz nu godhe yihuun ingidaa jireenya baqaa waggaa dheeraa biyyaan jiraadhu kana keessa wajji jiraataa erga turre jijjiiramni biyyattii keessa dhufe jennaan gama biyya ofiititti imale erga imalee jijjiiramni sun hin taane akkuma isin argitan dararaa fi hidhaan ajjeechan hammaatee jennaan biyya keessa dhodhokataa jiraachaa ture haa ta'uutii akkasumatti jireenya san hunda keessa darbee irra deebi'ee baqattaadhaan baqattummaadhaan ammas biyya biraatti deebi'uusaa baay'ee tokko nama gaddisiisa haa ta'uutii hunda caalaa kan nama gammachiisu lubbuudhaan bahee maatii OMN'tti deebi'ee hojii ofiititti deebi'uun baay'ee nama gammachiisa rabbiin nama hojii saba hojjete saba kanaaf dhaabbatu si haa taasisu immoo jireenya baqaatiif rabbi obsa siif haa kennu maaliif kaleessa baqa keessa turte irra baqatti deebi'uun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha biyya keenyatti namni barate kabajaan qabu biyya keenya keessatti namni haqa hawaasaa dubbate kabajaan qabu kabajaa si dhorgu mootummaan Itoophiyaa si dhorge ummanni Oromoo kabajaa sassii gochuu akka qabu abdii guddaan qaba hojii idilee keetti deebite hawaasa kee saba kee akka ajaa'ibaatti akka tajaajiltu abdii guddaa sirra kenna jechuudha ammatti yuun ingida bakki inni itti argamu Naayiroobii Keeniyaatti jechuudha biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti istuudiyoo OMN keessatti deebi'ee hojii idileetti akka deebi'e guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbatee jira achumarraa hubattan jedheen dubbadha yuun ingida baay'ee nama jabaa ture keessayyuu gaazexeessitoota Oromoo OMN keessa hojjetan biyya keessatti rakkoo irra gahaa ture beeytanii guyyoo dabalatee mana hidhaa keessaa biyya sanitti deemee gaazexeessaa ta'ee silaa baqachuun irra hin jiraatu ture haa ta'u dirqamni jireenya si baqachiisaa waan ta'eef mootummaa kana jalaa baafachuu bachi jiraatanii bakkuma jirtanii nageenyi kun isiniif haa ta'u isiniin jedha egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon har'aan isiniif qabu kana fakkaata an reedii Adam TV namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya immoo like gochuu hin raaffatina isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha nagayaan oola